Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan hunduma keessa nagaan waaqayyoo lafaa fi mana jirtanii kallattii jirtan kamittuu isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Ana buleettiin keessan nagaa kooti nagaa na bireeru simbirallee akka jiraatu abdiin qaba. Warroonni mana kooti faarawaa taatan like share subscribe gochuun karaa maatii kootiitti dabalamaa. Warroonni maatii kootaatanii hanga guyyaa har'ammoo na waliin jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Anna har'a suuqii meeshaa tanan deeme meeshaan ani bitee too dhufe maal akkam bitee waaga maal akka ta'e hundumti keessanuu wajjiniin laallaan isiniin jedha. Inna achitti immoo yuutuu na waraaba jedhee yaa'u silkiin kee chaarjariin qabu sababa saniidha kan osoo achitti isinii waraabne galee. Inna amma asitti manan jiraa. Maalidhaan akkam bitee meeqa akka ta'e maal akka ta'e isinitti himan isiniin jedha. Gatii hundi keessanuu hin bartani. Jireenyis maalidha akka ta'e wantoota tokko jechuudha. Yaa ta'u garuu iqaan osuma jirulleedha baay'ee gatiidha malee ilaaltani hundumaaf isiniin jedha. Achitti immoo waraabuu dhabuun kiyya sababa chaarjariitiifi kaameraan kiyyallee xinnoo dibbiif godha. Inni akkasasiniin jedha hanga dhuma viidiyoo kootiitti na waliin tura. Viidiyoo kana like share godha hundumti keessanuu isiniin jechuu jaaladha. Nafaana bu'aame maal akkam bitee dhufe hundi keessanuu ilaaltu. Anna rakabootii kana isinitti mul'ata jedhee yaada. Inna kana meeqadha iyyuu harkabootii kana kennu waa hundaayyuu hin qaba. Kun sarbisiisaati. Inna kana mooyyatu kan kassalaati. Kun guddaadha baay'ee guddaadhalleedha. Inna annos hin qaba. Kan ixaanatillee hin qaba. Kun mooyyatu wannoon irra taa'u jabanaan irra taa'u akkanatti kinoo birri Itoophiyaa 2000 bareeda natti fakkaata garuu gatiin kan isiniin jedha baay'ee bareeda waa gatiin garuu waaga duraaniitiif ammaa tokko miti. Akkana laala cilfaan kun mooyyatu Ibbala maafishanta woga kan cilfaa kanan nagarra beene hunda caalaa baay'ee guddiidha inni. Na akkasisiniin jedha kun immoo sitti saarbisii burcuqqoowwani yaa'u malkiin biraatillee hin jira kalariin jira garuu ani mooyyatu kanan barbaade burcuqqoon illee baay'ee filattishuudha. Inna kumaaf dhibba kun akkanatti jechuudha. Isinitti mul'ata jedhee tan yaada. Na wanta biraamu maalan bitee wanta biraa saanii yaa kan bitteeti jechuudha. Firee sadii bichaadha. Birri Itoophiyaa 4,000 Raka kalau mau itu servis gede nanti basadi so servis gede nanti ini basadi udin kan basadi dah kalau mau itu makata nih begitu makata plastik itu sudah Birri Itoophiyaa 250 Inna kun immoo kan bunaan itti akaawwatan hundi keessanuu ni beektu. Birri Itoophiyaa birri 100 jedhama. Inna kun immoo 250 saarbisii biddeena ni beektu hundi keessanuu. Kana fakkaata. Kun immoo yoo baraddistiini.
Bardistii sadii jechuudha. Firee sadiidha. Birrii Itoophiyaa 2000. Yaa gar bardistiin illee baay'ee yabbuudha homaan jettu. Birrii Itoophiyaa 2000. Ina kana fakkaata gatiin meeshaa biyya keessaa. Yoo silaachitti isin waraabuu qaba dhiifama. Sahani bideena sarvisiidha jechuudha kuni. Fireen 12 2,200 birrii Itoophiyaatti jechuudha. Addisii dhufteelleedha kuni baala xibabiidha. Birrii Itoophiyaa 2,200 firee 12. Inna kana fakkaata siniin jedhama shananii. Laa godheen jira asumarra godhe. Inna kana fakkaata meeshaan bitee dhufee olii gala kina argitan meeshaa kana ni argitan jedhee yaada. Tilmaama akka olirratti hundisaa gama akka jechuudha. Waagasaa hundaa sinitti meenatti fakkaate. Kuni birrii 300. Tani biddeenati kuni. Kuni 250. Sini immoo yoo ta'u 500dha. Burcuqqoo 6 qaba. 250 kuni birrii 100 jedhanii. Como tokkoof 200 kuni. Kalas isa bakka. Inna kana fakkaatan isiniin jedha. Meeshaan biyya keessallee garuu mirxiitu jira. Garuu waagaan hin dubbatina. Yaa garuu achitti agatti bitasanirra asitti yeroo fudhatanii too galanii mallaqa hin bitatu. Kanaafuu akka dasin jedhanii isiniin jechuu jaaladha. Iddoo jirtanitti fayyaa nagaa naaf ta'a hunduma keessanuu isiniin jaaladha isiniin kabajaa. Viidiyoo kana hundumti keessaa like share commentii godhaa isiniin jechuu jaaladha. Inna kana fakkaataa gatiin meeshaadhaa. Ganuma isinitti himuufani. Inna hundumti keessaa viidiyoo kana like share godhaa namoota biraatiif illee. Yeroo biraa viidiyoo biraati walitti deebinutti hedduu jirtanitti horaa bulaatii deebanaa isiniin jedha. Fayyaa nagaa naaf ta'a. Hunda keessanuu waaqayyoof jecha isin jaaladha. Bye bye aga viidiyoo biraati walitti deebinutti. Ani kana gammas faana ture YouTube'dha. Fayyaa nagaa ta'a.